seera waaqayyoo eeguun milkaa'uudha. Seera waaqayyoo eeguun eebbifamuudha. Seera waaqayyoo eeguun ooluudha. Seera waaqayyoo eeguun of kanuudha. Seera waaqayyoo eeguun injifachuudha. Seera waaqayyoo eeguun fiixaan ba'uudha, galma ga'uudha. Seera waaqayyoo eeguun bira ga'uudha. Seera waaqayyoo yoo eegan qabachuutta. Seera waaqayyoo eegan bira ga'uutta, milkaa'uutta, ce'uutta, hiikamuutta, firii godhachuutta, ija godhachuutta, ol kaafamuutta, lafa garaa ofii ga'uutta, ofirra darbanii ormaaf eebba ta'uutta, ofirra darbanii dhalootaaf eebba ta'uutta, eebba raafaa qabaachuutta, nagaan raafaa qabaachuutta, jireenya raafaa qabaachuutta. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Seera waaqayyoo eegi ni milkoofta. Milkaa'ina si barbaada, eebba si barbaada, nagaa si barbaada, jiruu si barbaada, jireenya si barbaada, boqonnaa si barbaada, moo'icha si barbaada, milkaa'ina si barbaada. Kanaaf dhaloonni akkamiin milkaa'a kan jedhuuf inni tokkoffaan cimee seera waaqayyoo yoo eege milkaa'a. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Mootota isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 dubbisanis ni argatu. Ni lammaffaan araada dubbii waaqayyoo yoo qabaate, araada dubbii waaqayyoo yookaan soosii dubbii waaqayyoo yoo qabaate milkaa'a dhaloonni. Kana jechuun maa jechuudha? Dubbii waaqayyoo yoo beela'e, dubbii waaqayyoo yoo dheebote, dubbii waaqayyoo yoo barbaade dhaloonni maal ta'a? Ni milkaa'a. Dubbii waaqayyoo yoo barbaade, jal'ina yoo dheebote miti, jal'ina yoo hojjete miti, jal'inatti qabamee yoo jiraate miti dhaloonni kan milkaa'u. Yoo jal'ina hojjete miti, yoo irratti ka'e miti, yoo sobe miti, yoo hate miti, yoo cubbuu hojjete miti, yoo wal ajjeese miti, yoo wal dhiigse miti, yoo karaa walitti cufe miti, yoo wal goyoomse miti, dhaloonni kan inni milkaa'u yoo dheebuu dubbii waaqayyoo qabaate, dubbii waaqayyoo jaallata yoo ta'e, dubbii waaqayyoo nyaata yoo ta'e, dubbii waaqayyoo dhagaa yoo ta'e, itti jiraata yoo ta'e, dubbii waaqayyootiin ba'ee gala yoo ta'e, jireenya isaa dubbii waaqayyootiin gaggeeffata yoo ta'e, gaa'ila isaa dubbii waaqayyoon gaggeeffata yoo ta'e, hojii isaa dubbii waaqayyoon gaggeeffata yoo ta'e, inni gaggeessaa biyyaa ta'e dubbii waaqayyoon gaggeeffama yoo ta'e, inni gaggeessaa waldaa ta'e dubbii waaqayyoon gaggeeffama yoo ta'e, tajaajilaan dubbii waaqayyoon gaggeeffama yoo ta'e, barataan dubbii waaqayyoon gaggeeffama yoo ta'e, barsiisaan dubbii waaqayyoon gaggeeffama yoo ta'e, qotee bulaan daldalaan dubbii waaqayyoon gaggeeffama yoo ta'e maal ta'a? Ni milkaa'a. Kanaaf araada dubbii waaqayyoo qabaachuudha, dheebuu dubbii waaqayyoo qabaachuudha, suusii dubbii waaqayyoo qabaachuudha, dubbii waaqayyoo suusa'uudha, dheebochuudha, hawwuudha, barbaaduudha, nyaachuudha, barachuudha, itti jiraachuudha, dhagaanii dhangalaasuu qofa miti ittiin jiraachuudha. Kana yoo goone milkaa'uu dandeenya. Kana yoo goone fiixaan ba'uu dandeenya. Lakkoofsa 8 Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 8 macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkanii fi guyyaa waa'ee isaa yaadi. Argite? Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkanii fi guyyaa isa yaadi, waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akkasiif qajeelutti wanti ati gootus akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhii eegi. Halleluuyaa. Karaan kee akka wal siif qixxaatutti. Karaan kee akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhii eegi. Meerra deebi'een dubbisaa. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkanii fi guyyaa waa'ee isaa yaadi. Kana jechuun dheebodhu jechuudha. Dheebodhu jechuudha. Araada isaa qabaadhu jechuudha. Hawwi jechuudha. Waa'ee isaa maal godhi? Waa'ee isaa yaadi. Halkanii fi guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee immoo akka wal siif qixxaatuuf yookaan karaan kee immoo akkasiif qajeeluuf yookaan akka milkooftuuf wanti ati gootus akka wal siif qixxaatuuf, karaan kee akkasiif qajeeluuf wanta ati gootus akka wal siif qixxaatuuf wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhiiti eegi. Haalleluuyaa. Karaan kee akkasii qajeeluuf wanti ati gootus akka wal siif qixxaatuuf, karaan kee akkasii qajeeluuf wanti ati gootu immoo akka wal siif qixxaatuuf waan isa keessatti caafame gaarii godhiiti maal godhi eegi
guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaan dhaloonni milkaa'uu kan danda'u, baratee milkaa'uu kan danda'u, hojjetee jiraatee milkaa'uu kan danda'u, carraa milkaa'e qabaachuu kan danda'u, jireenya milkaa'e qabaachuu kan danda'u yoo dubbii waaqayyoo dheebote, yoo dubbii waaqayyoo hawwe, yoo dubbii waaqayyoo beela'e, yoo dubbii waaqayyoo nyaate, yoo dubbii waaqayyoo barate, yoo akka dubbii waaqayyootti deddeebi'e wanta dubbii waaqayyoo keetti caafame hundumaa abboommiif ajaja waaqayyoo hundumaa yoo eege dhaloonni hin milkaa'a. Dhaloonni hin milkaa'a. Ba'ee milkaa'a, galee milkaa'a, taa'ee ka'ee milkaa'a. Barri isaa bara milkaa'inaa, bara eebbaa, bara mo'ichaa, bara ulfinaa, bara fiixaan beekumsaa, bara coomsaa, bara olka'iinsaa ta'uufii danda'a. Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Yaa mucaa namaa, ati macaaficha ani amma siif kennu kana nyaadhu, garaa kee guuttadhu anaan jedhe. Ani yommuun nyaadhes afaan kootti akka dammaa in mi'aaye. Ameen, ameen. Ati yaa mucaa namaa, macaaficha nama sii kenne kana nyaadhu, garaa kees guuttadhu anaan jedhee jedha Hisqeel. Waaqayyotu akkas isaatiin jedha. Ani macaaficha yommuu nyaadhe afaan kootti akka dammaa mi'aayeedha. Iyyaasuudha Musee Hisqeelin Waaqayyo kaayyoo guddaaf erguu barbaadeera. Tajaajila guddaaf isa barbaadeera. Tajaajila raajummaa guddaaf isa barbaadeera. Fuulduratti jechuudha. Dirree bal'aatu eegaa jira. Hojii bal'aatu eegaa jira. Biyya bal'aatu eegaa jira. Dhaloota bal'aatu eegaa jira. Saba bal'aatu eegaa jira. Kanaafiyyuu otoo sana bira hin gahin dura har'a maal godhe jedheen macaaficha nyaadhu jedheen. Macaaficha nyaadhu jedhe. Macaaficha nyaadhu dubbisi. Kana jechuun maal jechuudha? Nyaadhu jechuun dubbisi, qayyabadhu, of keessaa qabaadhu, ajaja isaa eegi, abboommi isaa eegi, akka macaafichaatti jiraadhu, akka macaafichaatti hojjedhu, akka macaafichaatti dubbadhu, akka macaafichaatti karoorsi, akka macaafichaatti tajaajili, akka macaafichaatti raaji, akka macaafichaatti ba'ii gali, macaaficha kana nyaadhu jedheen. Akkuma nyaanni fooniiyyuu biddeen yoo nyaatan nama jabeessu, macaafni yookaan dubbiin waaqayyoo nama jabeessa. Dubbiin waaqayyoo nama dhaaba. Dubbiin waaqayyoo nama cimsa. Dubbiin waaqayyoo injifannoo nama gonfachiisa. Dubbiin waaqayyoo fiixaan nama baasa. Dubbiin waaqayyoo nama milkeessa. Dubbiin waaqayyoo nama fayyisa. Dubbiin waaqayyoo hidhaa hiika. Dubbiin waaqayyoo gaaffii deebisa. Dubbiin waaqayyoo dukkana ibsa. Dubbiin waaqayyoo cufaa bana. Dubbiin waaqayyoo fiixaan nama baasa. Milkaa'ina nama gonfachiisa. Tajaajila dura kee jiru kanatti akka milkooftuudhaaf macaafichaan ani siif kenne kana nyaadhu jedhe. Sagalee koo dubbii koo nyaadhu jedheen. Akkan salphanneef, akkan qaanofneef. Dhaloonni irra qaana'aa jiru, dhaloonni irra salphataa jiru, dhaloonni irra kufaa jiru, qullaa buusaa jiru. Dhaloonni irra mallattoo bineensicha ofirratti baatee jiru kun. Dhaloonni irra wal waraanaa, wal ajjeesaa, wal jibbaa, karaa walitti cufaa, wal ari'achaa, wal balaaleffachaa jiru kun maalidha hir'inni isaa? Maal rakkinni isaa? Yoo jettan maal milkaa'uu dadhabe? Yoo jettan maal karaatti hafa? Maa du'a? Yoo jettan maal karaatti hanqaaqa? Maa karaatti cita? Yoo jettan ola deemaa maaf fiixaan ba'uu dadhabe? Maaf galma ga'uu dadhabe? Yoo jettan dhoksaan isaa maalidha? Ajaja waaqayyoo eeguu didee dubbii waaqayyoo akka dubbii waaqayyootti jiraachuu dadhabe. Kanarraa kan ka'e maal ta'e dhaloonni keenya har'a dhaloota galma ga'uu dadhabe, dhaloota baratee fiixaan ba'uu dadhabe, dhaloota rakkinni itti baay'ate, dhaloota duuti itti baay'ate, dhaloota abaarsi itti baay'ate, dhaloota ba'ee galuu dadhabe, dhaloota taa'ee ka'uu dadhabe, dhaloota baratee fiixaan ba'uu dadhabe, daldalee fiixaan ba'uu dadhabe, dhaloota milkaa'uu dadhabe, dhaloota akkasii ta'e dhaloonni keenya maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Kanaafiyyuu maal gochuudha? Inni lammaffaan dheebuu dubbii waaqayyoo yookaan araada dubbii waaqayyoo qabaachuudha. Inni sadaffaaf inni dhumaa dhaloonni akkamitti milkaa'a kan jedhuuf akka waaqayyoo nu faana ta'uuf waaqayyo wajjin ta'uudha. Yookaan akka waaqayyo safaana ta'uuf waaqayyo wajjin ta'uudha. Kun karaa milkaa'inaati. Akka waaqayyo nu faana ta'uuf yookaan
akka waaqayyo nu wajjin ta'uuf nuti waaqayyo wajjin ta'uu keenyadha. Kun maalidha? Kun milkaa'ina dhalootaati. Kun milkaa'ina saba waaqayyo nu waaqeffatuuti. Kun milkaa'ina saba waaqayyo duukaa deemuuti. Akka waaqayyo nu wajjin ta'uuf maal gochuu qabna? Waaqa wajjin ta'uu qabna. Yeroo baay'ee akkas jenna. Waaqayyo si wajjin haa ta'u jenna. Yaa waaqayyo ana wajjin ta'is jenna. Malee yaa waaqayyo si wajjinan ta'an jennu. Firoottan koo yeroo kamiyyuu bara kamiyyuu waaqayyo nu wajjin jira. Yoo nuti biraa afne malee waaqayyo nu biraa hin hafu. Arraa waan sitti himaa waaqayyo wajjin hin ta'i. Jireenyaan waaqayyo wajjin hin ta'i. Yaadaan waaqayyo wajjin hin ta'i. Laphee keen waaqayyo wajjin hin ta'i. Hojii keen waaqayyo wajjin hin ta'i. Ba'uu galuu keen waaqa wajjin hin ta'i. Deddeebii keen waaqa wajjin hin ta'i. Karaatti waaqa wajjin hin ta'i. Manatti waaqa wajjin hin ta'i. Gabaatti waaqa wajjin hin ta'i. Halkan guyyaa waaqa wajjin hin ta'i. Barri ammaates barri toles waaqa wajjin hin ta'i. Waaqa wajjiniitiin adeemi. Warri waaqayyo wajjin adeeman milkaa'aniiru. Warri waaqayyo wajjin ta'an milkaa'aniiru. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Nohi adeemsa isaa waaqa wajjin godhate. Bara dhaloonni milkaa'uu dadhabee bishaan badisaa nyaatamee dhume. Inni garuu hin milkaa'e. Bishaan badisaa oole. Ofiisaa qofaa oole miti. Hin ooles hin oolches. Kanaafuu dhaloonni waaqayyo wajjin hin ta'u. Dhaloonni waaqa wajjin deemu. Dhaloonni yaada waaqa wajjin, ajaja waaqa wajjin, abboommi waaqayyo wajjin adeemu hin oola. In ooles in oolches, in fayyas in fayyisas, in kaasas, in eebbifama in eebbisas eebbata jechuudha. Kanaaf nuun waaqayyoon si wajjinan ta'an jennu na wajjin ta'idha jenna malee waaqayyo imaana akkasii nu biraan qabu. Imaana nu biraa hafuu hin qabu waaqayyo. Yoo nuti biraa hafne malee, yoo nuti isa ganne malee, yoo nuti isa dhiifne malee, yoo nuti duubatti deebine malee waaqayyo nu biraan deebi'u. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Haalli maaliyyuu haa ta'u, barri maaliyyuu haa ta'u, si biraan hafu waaqayyo. Yooti waaqa wajjin taate, waaqayyo si wajjin ta'a. Carraa kee wajjin ta'a. Gaa'ila kee wajjin ta'a. Haaleluyyaa. Barnoota kee wajjin ta'a. Hojii kee wajjin ta'a. Tajaajila kee wajjin ta'a. Haaleluyyaa. Ba'uu kee wajjin ta'a. Galuu kee, taa'uu kee wajjin ta'a. Waaqayyo gaafa waaqa si wajjin ta'u immoo hin milkoofta.